السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتو إجولي بيكو كقاليوان لميكو بقى جراتن سنين جتا أكما بكم ورس فيديو توكو قبادين سنين في فيديو تيسي روبيان نيات روبيان جرامون بيتاني وند كيسانو إسا كان جتا دا أكمتي روزي ولين أكن دلقو إسيني تغرسيسا جلقا بيا أكنتي كل فديرا فيديو وانا تيرا توف جديد جلقا كل سيرا إني بالكم أردي تكوتناكا سو جدا akkasitti walitti sukkuumee daqiiqaa 5 tursiisa. Daqiiqaa 5 tursiisee aga shunkurtii muradhutti aga ruuza dhiqadhutti daqiiqaa 5 akkasitti nan olkaadha. Inni kan biraa mi'eessituun isaa kan na barbaachisan qaaraadha. Akkuma argitan kana waraqaa kana yoo qabaatan yoo hin qabaannes dirqama hin qabu. shunkurtiidha, timaatimi, kuzbara, qullubbii adii, firee sadii, lamas akka fedhii keessaniiti. Inni kun maal inni yoo jettan loomii goggosseeti. Bifa kanaan akkasitti qopheeffadhee lafa kaa'adha. Sa'aatiin hojjechuu fi ka'uun itti fayyadama jechaadha kan duraan qophaa'ee taa'e. Kanaafuu kuni maalinni yoo jettan loomiidha jechuu barbaadeeti. Garanumaan gara hojiitti darbina. Haga waan hunda waan barbaachisu qopheeffadhee ka'een booda distii irra kaa'eera. Zayitii xiqqoo itti buusa. Zayitiin kiyya yoo booda baala kanaan itti buufadha. Dirqama miti garuu yoo jiraateef bareeda. shunkurtii itti buusa.
timaatimi akkanattiin gurguddisee muraa timaatimii wadhakkaa isaan fayyadama. Maaliif ruuzii waliin waan walitti eda'uuf itti baay'ata waan ta'eef timaatima wadhakkaa fayyadama. Akkasitti qadaada bulchee yeroo biyaan akka bifa kanaan akkasitti itti buusee jira. Xiqqoo ishii haa bilchaatu eegee ruuzii itti naqaa, bishaan itti naqaa, achiin booda ruuziin itti naqaa. Kan walumaan arginu ta'a. Turtiin keessan viidiyocha waliin haa ta'u. Soogidda irdii xiqqootti naqaa. Ani bishaan itti naqni ofuma isaatiif bishaan ala waan ta'eef akkasumatti zayitumaan akkasitti xabbasu jira. Garuu ofuma isaatiif bishaan ala xiqqoo haga bishaan isaa xuuxatu of keessaa fixatutti nan tursiisa. Bishaan itti naqu achiin booda bishaan itti naqa jechaadha. Kun maajuun tumaatadha. Kun akkuma beekamu qimamiidha. Nyaata kamiyyuu jennee qimamii itti buusuun dirqama waan ta'eef eegan bifa kanaan akkanatti waliin ka'ee booda bishaan itti buusaa. Bishaan dura fudhadhee lafa kaa'eera. Kuni maal inni hojjetan dhadhaadha. Dhadhaa akkasittiin itti naqaa. Zayitii waan baay'ee itti naqneef dhadhaan itti naqaa. Zayitii baay'ee hin nyaatan waan ta'eef kuzbara amma sa'aatiin ruuzii itti naquu gaheera. Ruuzii kiyya
miicee bishaan keessa sa'aatii walakkaa tursiisa. Dura miicadhe dhiqee lafa godhe kanaafuu amma itti buusuu qofaa kunooti akkanatti dhimbibee lafa kaa'een jira. Amma ruuzii itti naqaa jechaadha. Akkuma bifa isaa kana argitanitti dhamni isaatis akkasuma baay'ee gaariidha. Ni mi'aa. Hojjettanii akka nyaatan abdii isinirraa qaba. Ijoolleen mana madaamii keessa jirtanis madaamii keessaniif akkasitti hojjedhaa isiniin jedha. Ruuziin kiyya haa bilchaatu. Haga bilchaateen booda deebinee wal argina. Maal akka fakkaatu ni ilaallaa jechaadha dhuma isaa. Ruuzni kiyya akkanatti bifa kanaan halluu akkanatti bareeduun miidhagee bilchaatee jira. Isinis hojjettanii mana keessanitti akka dhadhamtan abdiin isinirraa qaba. Ijoolleen mana madaamii keessa hojjettanis akkuma kiyya kana fakkaata viidiyoon kiyya har'aa. Yoo isinitti toleef laayik godhaa. Hanga viidiyoo biraatiin deebinee wal arginutti salaamu alaikum. Isiniin jedha baay.